Ka'umsi keenya karoorri keenya immoo yaadamoota keenya hararraa kaanitti maal raawwannee akkamitti raawwannee kana keessatti ga'een qaamolee mootummaa qaamolee misoomaa sadan maal akka turee fi yeroo hafu keessatti maalirraa barannee yeroo hafu saffisiifnaa hin jedhuudha ilaalaa jirru. Kanarraa kaanee Adaamaan maal fakkaatti? Hojiiwwan misoomaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti raawwataman maal fakkaatu waan jedhu waan muraasa kaasuufi karaa tokkoon hojiiwwan waliigalaa magaalicha keessatti hojjetaman ka'umsi isaanii inisheetifoota keenya ka'umsi isaanii yaadamoota mootummaa keenya bulchiinsa magaalaa Adaamaatti bu'uuraan akka lafa qabatan kanarraayis uummanni sarkaadhaan jiru fayyadamaa akka ta'u gochuudhaaf yaalii goonee jirra. Kunis yaadamoota gurguddoo akka mootummaatti kaa'aman yaadama magaalomsuun isa hangafaa hojiiwwan keenyati jechuudha. Yaadama magaalonni keenya garamitti deemuu qabu waan jedhu imaammata misooma magaalaa akka naannoo keenyatti burqee hojiirra oolaa jiru keessaa magaalomsuudha. Kanarraa ka'uudhaan lafa magaalomsuun nama magaalomsuun mootummaa magaalomsuun bu'uura waliigala magaalota yaada guddaa akka magaalatti hojjechaa jirrudha. Yaada kanaan karaa tokko yaadicha hubachiisuudha. Hagam akka bal'atuuf eessatti akkamitti akka galuuf walitti hidhamiinsi hojiiwwan biroo waliin qabu maal akka ta'e irratti xiyyeeffanneeti hojjechaa jirru. Kanarraa ka'ee inni tokkogaa lafa magaalomsuudha jechuudha. Lafa magaalomsuudhaaf tokkoffaa qabeenya lafaa amma qabnu dhaloonni amma jirru sirnaan qabeenya lafaa kana beeknee bulchinee itti fayyadamnee dhalootaaf dabarsuudha qusannaadhani. Kanaaf sirna bulchiinsa lafaa dijitaalessuu irratti hojjenneen bu'aa abdachiisa bu'aa olaanaa arganneerra jechuu dandeenya. Lafa bulchiinsa magaalaa Adaamaa dallaalota harkaa baafnee lafti kan mootummaa fi kan uummataa akka ta'u gochuu dandeenya jirra jechuudha. Kanaan lafti madda rakkoorraa gara madda diinagdeetti akka ceetu taasisuu dandeenya jirra jechuudha. Kun hojii guddaa lafarratti hojjenneedha. Qotee bulaa ture buuleyyiidha. Lafa kana mooyyuu sirriidha. Isumaan akaakileedhaan ittiin guddanne ittiin as geenye ijoollee ittiin barsiifachaa turre. Mootummaan kana haala nu mijeessuuf keenyaaf baay'ee itti gammanna. Dubartiin dur mana oowuun baatu midijaa keessa teechi mirga hin qabdu amma dubartiin mirga argattee haadha mirgaa taatee irrumaa dabree immoo haadha kaartaa taatee kaartaa qabattee akkanatti mul'achuun kuni akka dubartii takkaatittis ta'ee akka haadha siiqqee tokkootti gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Waan sirriitti miidhagu waan das nama jedhu waan biyya keenya kaasu waan maatii keenya biyya keenya tolu waan ta'eef kanaafuu baay'een itti gammadan jedhaan. Ce'umsa guddaa nu uuma nama kaasa ittiin liqeeffatan ittiin hojjetan ittiin embeessii ta'an kanaaf baay'ee nu gammachiisa. Kana qabsiisnee birrillee ittiin liqeeffannee jiruu keenya ittiin fooyyeffachuu hin dandeenya jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaa lafa magaalomsuu waliin bu'urri irraa ka'u oomishtummaa lafaa guddisuu lafa misooma maluuf oolchuu karoora keenya isa guddaadha. Kanarraa kaanee pilaanii lafaa fooyya'aa ta'e istiraakcharaal pilaanii fooyya'aa ta'e egeree Adaamaa mul'ata Adaamaa ifaan kaa'ee hojjennee jirra. Pilaanii itti aansee hojii guddaan hojjetamaa turee fi hojjetamaas jiruu fi caalmadhaan gabbisaa jirru istiraakcharaal pilaanii itti aansee LDPdha.
pilaanii misooma qe'ee guutuun xumurree hektaara 58,109 pilaanii misooma qe'eetiin xumurree sana qofa osoo hin taane egaa pilaanii kanaan eessatti immoo maalan jedhu diizaayiniidhaanis arbaan diizaayin jedhamuun deeggaramnee hojiitti hiikuu eegallee jirra. Pilaanii qopheessuu qofa osoo hin taane pilaanis lafa buusuu eegalleerra jechuudha. Lafa magaalomsuu waliin iddoowwan ijaarsa seeraan alaa qabaman regularize gochuudhaan magaalli akka sassaaqamu qabiyyeen seera hin qabne magaalicha keessatti akka hin jiraanne qabiyyeen iddoo sadii ta'uu danda'a jechuudha magaala keessatti. Inni tokko qabiyyee dhuunfaa namni mana jireenyaatiif investimentii gargaraatiif kan qabatudha jechuudha. Qabiyyee namni dhuunfaa yookiin dhaabbataan qabamuudha. Tokko isa kana magaalicha keessaa hin jiru. Inni lammaffaan qabiyyee qonnaan bulaati. Qonnaan bulaan keenya gara magaalatti makamee jiru qabiyyee isaa akka qabamu ta'eera. Inni tokko isa kanaadha. Inni sadaffaan qabiyyee walooti. Kan akka gaarreenii, iddoowwan magariisaa, laggeen, sululoota isa kanas qabeessine qabiyyee walootiin akka galmaa'u ta'uudhaan lafoonni seera kanaan akka bulan taanee jirra. Pilaanii shaakallee jirra jechuudha. Isa kanaaf gaa misooma koriidarii agarsiiftudha jechuudha. Erga pilaanicha xumurreen booda structural pilaanii lafaan ga'u LDP xumurreen booda misooma koriidarii eegallee daandii guddaa kana akkuma argitan karaa miidhagina magaalichaa guddisuun konseptii koriidarii konneektiviitii yaada keessa galcheen magaala jireenyaaf mijattuuf taate uumuu yaada keessa galcheen hojjetamaa jira. Ala jira waan ta'eef paakeejii guutuu kan qabu iddoowwan bashannanaa kan qabu daandii miilatiifis fooyyee kan ta'e daandiin konkolaataas leenii sadiin daandiiwwan yeroo tokkotti konkolaataa 6 bitaa mirga deemsisuun koriidarii gurguddoo lamarratti hojjechaa irraa isa tokko xumurarra geenyee jirra. Haayiweeyi naannoo kolleejjii qabee hanga bahiisa Walancatiitti. Inni lammaffaan hojjetaa jirru marfata daraartuurraa hanga Awaashitti jirudha. Innis konseptuma kanaan hojjetamaa jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane misooma koriidariitiin keessa pilaanii kabachiisuu raawwanneerra. Ixaansinee hojiin hojjennu hojii miidhagsuu, hojii bo'oo lolaa sirreessuu, hojii magariisuu. Kanaan alatti magaalicha keessatti pilaanii lafaan ga'uudhaaf yaalii goonee jirra. Akka waliigalaatti sochii kanaan hamma ta'e diinagdee magaalichaa si'eessuu keessatti gahee taphatee jira jechuudha. Kanumaa waliin gaa lafa magaalomsuu waliin sirni ijaarsa manaa akka fooyya'u gamoowwan ijaaraman akaakuu halluusaa haala itti fooyya'uu danda'uun investimentiin magaalicha dhufuuf istaandaardii ittiin misoomsuu qabu gamoowwan lafeen magaalicha keessa namni qabatee taa'e dafee gamootti akka jijjiiru jajjabeessuudhaan hojjetamaa jira. Waliigalaan kun hojii lafa magaalomsuutiin yaalii gochaa jirru jechuudha. Inisheetifootanis haaluma kanaanii jechuudha. Tokkoffaa egeree Adaamaa murteessu dargaggoota lammataan fayyadamummaan isaanii mirkanaa'uu qaba. Isa kanaaf misoomonni hojjennu hundinuu bu'uurri isaa tokko uummata keenya. Bu'uurri isaa waan akka rakkootti kaafne jijjiiruu danda'u isaati. Misoomni keenya inni guddaan nama magaalomsuu jenne sun hawaasa ogummaa qabu, dargaggeessa ogummaa qabu, dargaggeessa aadaan hojii isaa jijjiirame uumuudha jechuudha. Kanaan Adaamaan xiyyeeffannee hojjechuu akka qabnu laalaa jirra jechuudha. Ji'ootuma 6 darbe kanaan dargaggoota hedduudhaaf carraan hojii bal'aan uumamee jira. Inisheetivii hedduun hojiirra ooleera. Dargaggoonni giddugala oomishaatti galanii oomishuu eegalanii jiru. Daandii argitan kana, koobilii argitan kana, waan misooma magaalichaa argitan, ijaarsa magaalaa argitan dargaggoota Adaamaatti ijaaraa hin jiru. Biyya biraatiin dhufe jiru. Koriidarii bareedu kana kontiraaktaruma keenya, dhaabbata keenya Adaama Investimentii Guruupitti ijaare. Isaan dargaggoota achi jala jira. Daandii miilaa irra deemuun dargaggootatu hojjete. Dargaggoota keenya ogummaan uumamaa jira jechuudha.
isa qofaa miti. Ishee afaan kana ofii dargaggootatu oomishaa jira maashina qopheessineefi. Waliigala yoo laallu misoomarra jirra. Misoomni kun misooma ofumaa hojjennee irraa fayyadamaa as keessatti ogummaa nu horachiisuu danda'udha. As keessa bal'inaan dargaggootatu jiru. Irraas fayyadamuu qabu. Amma hoo dargaggoonni qophaa'uu qabu kana caala. Misoomni caalman dhufaa jiru Adaamaa garam deemtii maal arguu dandeenya jennu waliin qophaa'u nu gaafata jiraatan keenya dargaggeessi keenya. Maalidhaan waan sadiin kan dargaggeessa irraa eegu. Inni tokko aadaa hojiiti. Hojii tuffachuu dhiisuu. Hojii hunda irratti bobba'u. Qabeenya horachuu. Aadaa hojiiti. Inni guddaan. Hojiin jira. Hojii jiru hunda keessa galee dargaggeessi keenya aadaa hojii caalman gabbifachuu qaba. Isarratti nusin hojjannaa hirmaannaa hunda galeessa ta'e gaafata. Inni lammaffaan aadaa qusannaa fi itti fayyadama yerooti. Dargaggeessi yeroo isaa kanaan umurii isaa kichuu kanaan iddoo malee ooluun qaanessaadha. Qusachuu qaba umurii isaa. Umurii qofa osoo hin taane waan argate maallaqa qusachuu qaba. Yeroo bashannanuu irra hin jiru. Kanarratti hojjechuu qabna. Dargaggeessi keenyas qophaa qusachuu qaba. Dargaggeessi qusatee liqeeffachuu eegaleera. Makaadha kaasuu dandeenya. Biliyoonota liqeessuu eegaleera. Kuni waan salphaatti ilaalluu miti garuu nu hafa. Akka waliigalaatti dhimmoota kana jechuudha. Inni sadaffaan dargaggeessa keenya laalu mul'ata qabaachuu qaba. Mul'ataaf hojjechuu qaba. Rakkoon irra jiraachuu danda'a. Mul'ataaf tartiibessuu qaba. Waldaadhaan gurmuufnee namni torbaadhaan gurmuufnee hojjechaa jirra. Dhiira 5 dubartii 2. Bulchiinsi magaalaa baay'ee nu gargaaree jira. Iddoo kanatti kan itti oomishnuullees isaanitti nutti kennani. Bu'aa baay'ee argannee jira. Dura yoo jalqabne kaapitaalli kennallis 3,000 turre. Amma miliyoonni amma 36 akkanatti geenye jira. Yommuu jalqabnu immoo maashinii tokkoo fi filtiroo tokkotti jalqabne. Amma akka argitutti maashinii 3 fi isa olillis amma hin galchina jennee yaadna. Dura nama tokko qaxarruun wajjin nama jechuudha maashinii qabnuuni. Amma garuu hojjetaa dhaabbataa nama 12 qabna warra suuqee keessa jiranii fi I think bara kanatti yoo rabbi nu gargaare ammas haga 50 geenye yaannee inti goona. Tahu dalam akan turmure denji fudhadheetiin maatii gaaramanti kanan keessa carraa argadhe hojii carraa argadhe as seene baay'ee bu'aa hedduun qaba. Bu'aa hedduu irraa argadheetiin jira. Of dura kan dhuunfaa kiyya godhachuu hin dandeenye. Hojjedhee eegan hojjedhee booda amma waggaa takka eegan as seene waggaa takka booda amma waggaa 2 fi 3 eegan as keessa hojjedhee gaaramantiin maatii nama gargaara. Waan hunda maateriyaala naaf bita. San booda kan dhuunfaan hin godhatan jedhanii yaada. Waldaan keenya kan hundeeffame bara 2016 kaapitaala 500 irraa ka'e kan hundeeffame. Yeroo ammaa kana naannoo kaapitaala miliyoona 25 akkas gahaa jirra. Jalqaba gaafa hundaa'u naannoo nama 30 akkas sanii olii. Amma garuu naannoo nama 70 oliiti. Sa'aatii 24 guutuu hojjeta waan ta'eef bifa saniin hojjetanii baay'inni namaatillee gaariidha. Humni namaa sirriitti dabalameera.
kabajamtoota daawwattoota keenya qophii haga badhaadhinaa dhimma hawaasa dinagdee magaalaa Adaamaa irratti qopheeffadhee asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti. Thank you.